ruh inni ofiisaatiif barreessa kitaabaati. Chaanaalii keenya subscribe godhaati dabalama. Dhaloonni aanaa Dodolaa magaalaa Yerootti booda Arsii Yuunivarsiitiin ture. Amma ogeessa fayyaati. Mana barumsaa lafaa Waraashaddiin anis ni yaadadha. Kutaa 10 maatirikii achi fudhanillee mana barnootaa kan dhaloota qaruu akkasuma tarbiyaadhaan ijoollee hedduu achi keessaa qulqulleessee baaseedha. Mee kitaabilee kan kee kana maqaa isaa dabalatee baroota kitaabileen kun barraa'anii kitaabilee lamaan kana mee hordoftoota kennaa ibsa. Kitaabni hangafaa akkasi. Ayye kitaabni itti aanu. Kitaabni itti aanu garuu gara hawaasaa kaas bahee yeroo dhiyoodha. Kana yoo sin jedhu kanaaf kitaabni kun ilmaan hin buune, ilmaan hin duune, ilmaan hin cabne, ilmaan hin dabne. Ogummaa fayyaatiif aartiin akkamitti waliin dhufamee akkamii waliif fiddee waliin sochoosu jirtu? An fayyaan kunuuf aartiidhaan jedhu. Weessitoota jajjaboodha qabna. Namoota osoo maqaan turre dabruu hin dandeenye akka Amanyaa Faroofaa. Kitaaba kan kee kana namni gulaalee kan walaaloo kana fakkeenyaaf. Barreessaan tokko barreeffama tokko barreessi kan jedhamu eega gulaalee dabarsee keessaa'uu barreessaa fi qorataa aadaa fi seenaa Qeerransoo Ahmad Keetii akkaan galateeffadha onnee kiyyarraa. Garuu namoonni akkasii sunillee hedduu na gammachiisa hojiin kiyya akka hawaasa bira goona tola garuu osoo ogeeffatanii kitaabicha. Ana bira maqaan kitaaba kanaa lachuu tokko. Haalli jennaan ibiddu. Mudannoon abbaa kiyyaa anaaf barnoota yoo hin taane anaafillee mudannoo ta'a jechuudha. Akka yoo Wallaggallee yoo Harargeellee yoo Baaleellee Jimmallee yoo dhaqee akka dubbifamuu danda'utti. Biingoo jedhaniin biyya keenya kanatti hedduu hayyoota keenya hedduu ittiin mana hidhaa geessan. Akkasuma bokkuu warra mana Baalangaatti as keessa jira. Yeroo tokko wanni warra intervii kana dhiyeessinuufi HT baastan malee jettanii beektanii. Ammallee akkuma asoosamaatitti illee warraanfee dhiifte abbaan kitaaba keessaa barbaadetu. Sun egaa nama asoosamaa nullee sodaanna. Fuutee nuun kutittaallee. Seyfuddiin bultii ijaaree jira moo abbaa volkaanoo jennee ayyamu. Kitaaba bituu qofa miti kan isinii dhaamtu. Kitaaba dubbisaa. Yoo bittan kitaaba dubbisuun yoo waa dubbisan waa dubbatan jedhani. Kitaaba dubbisuun sammuun ilma namaatuun nyaata garaa qofaa miti kan nama barbaachisu. Sammuun ilma namaatuun akka waa dubbiftuun sammuun namaa gabbataati deema. Hubannoon namaa dabalaati deema. Akka waa dubbiftuun addunyaalee duran beekne wal baraati deemta. Kanaafuu kitaabilee afaan keessaniin ilmaan teessaniin barraa'e kamiinuu bitaatii dubbisaa. Ka dubbisuun beeknes yoo jiraatte kitaabilee ilmaan keessan akka dubbisan bittanii nama bitachuu hin dandeenyeef dhalootaaf gumaachuun barbaachisaadha isiniin jenna. Sagantaa obboleessa keenyaa Seyfuddiin wajjin goone.